Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessani akkamiin turtani guyyaa har'aan kan nu ga'e waaqni keenya galanni isaaf haa ta'u ana bira hundumtuu gaariidha isin biras nagaa akka ta'e nan yaada. Yeroo darbe viidiyoo tokko waraabetan ture. Mucaa yeroo hundumaa deddeebistee sooshaal miidiyaa irratti baatee TikTok irratti baatee kiristaana qilislis jettee kiristaana fakkaattee fannoo akkatti masqalii hidhattee dhuftee gaaffii nu gaggaafachaa turte tokko icciitiinsaa bira gahame tokkoon isinitti hima. Maatiiwwan waaqayyoo akkana jedha kitaabni qulqulluu wangeela Maatewos boqonnaa 7:15 gubbaa irratti gogaa hoolaa uffatanii warra isinitti dhufan keessa isaaniitti garuu yeeyyuuwwan buttoota warra ta'an irraa raajota sobdoota irraati of eeggadhaa. Firee isaanii irraatiis ni beektu. Qoree irraati wayiniin, muka biraa irraati immoo balasiin funaanamuu danda'a. Mukni gaariin firee gaarii buufata. Mukni hamaan immoo firee hamaa buufata. Egaa mukni hamaan immoo firee gaarii, mukni gaariin immoo firee hamaa buufachuu hin danda'u. Mukni gaariin firee inni godhatu hunduu, mukni gaariin mukni firee gaarii hin buufanne hunduu ni murama. Gara ibiddaattis ni darbatama jedha. Erga akkas jedheen booda samii irra kan jiru eeyyama abbaa koo warra raawwate malee yaa gooftaa warri naan jedhe mootummaa koo hin dhaalu jedha. Namoonni baay'een gooftaa jedhu amma samii irra garaa garaatti gabaa keessatti bakkeewwan garaa garaatti yaa gooftaa gaafa jedhamu wangeela kana baatanii jiru. Inni guddaan garuu maaliif gooftaa ta'e? Maaliif gooftaa jedhame? Gooftaadhaaf immoo maaltu barbaachisa? Kabaja gooftummaaf ta'u maaltu isaaf laatama kan jiru namoonni baay'een hin beekan. Egaa maatiiwwan waaqayyoo yeroo lama sadii namoonni deddeebi'anii mucaa kana barsiisuu qabda, gorsuu qabda, itti himuu qabda malee viidiyoo akkasii maaliif waraabda naan jedhan jiru. Har'a maal jedhu? Mucaan kun kiristaana hin turre kaleessayyuu dhugaadhuma isinitti hima. Mucaan kun kaleessas kiristaana hin turre barumsaaf hin turre otoo barachuu barbaaddee barsiisonni hedduun jiru. Teessee barattee gaafattee waa baay'ee hubachuu dandeesse. Gaaffiin immoo sooshaal miidiyaan ba'anii miti. Dubartoonni ala ba'anii miidiyaa irra ba'anii sooshaal miidiyaa irratti akka isaan shubbisaniif hin eeyyamamne aangoon hin kennamneef barachuullee yoo barbaadan tokkoffaa Qorontos irratti boqonnaa 13 barachuullee yoo barbaadan galanii mana isaaniitti abbaa warraa isaanii haa gaafatan jedha ture. Kun waan badeedhaaf saalfiin kun amma wiigii qabatu uffatanii godhatanii lippistikii dibatanii nyaara haaddatanii surree godhatanii wangeela baatanii deemu. Hin dubbatamu kun baay'ee nama qaaneessani maatiiwwan waaqa. Kanaaf garuu amantaa biraa otoo taate jirtu dhokatte nu fakkaattee nu maatiin. Egaa akkuma qulqullichi Maatewos dubbate gogaa hoolaa uffatanii warra isinitti dhufan keessi isaanii yeeyyota buttoota warra ta'an raajiiwwan sobdoota irraa of eeggadhaa. Firee isaanii irraatii ni beektu, dubbii isaan dubbatan, gaaffii isaan kaasan, haala isaan ittiin deeman irraatii barattuu jedha. Karaa biraa naannessinee gaafa laallu mucaan kun amantaa ortodoksii miti. Aayizaafi dhagartanii. Bataan bammi garmuleeta baay'ee nama dinqa. Maatiiwwan kanaafidha nuti hin beeknaa warra gaaffii nu gaafatu eenyu akka ta'anii fi kiristaanota moo kiristaanota miti. Garee keenya moo garee keenya miti. Warra wangeela dubbise moo warra wangeela dubbise miti. Gaaffii namni gaafatu namni wangeela barateef namni wangeela beeku namni seera mana kiristaanaan guddate akkuma barbaade utaalee ba'ee gaaffiin gaafatu. Abbooliin jiru suutanii kan barsiisan, suuta jedhanii kan gorsan. Yoo barachuullee barbaadan warri ortodoksii karaa keessaa dhaqanii abbootii waan akkasii na rakkisteetti maalan godha jedhu malee miidiyaatti ba'anii kun maalidhaa taabonni maalidhaa maaltu maalidhaa inni jedhamu suni sirrii akka hin taane asirraa akkanaa beektanii fi warreen akkasii irraatii of eeggadhaa. Keessi isaanii yeeyyootadha, keessi isaanii sobdootadha. Fakkeessitootadha. Warra fakkeessanii marree warra ta'an miti. Keessumaa warri fannoo hidhatanii warri qoobii godhatanii amma sooshaal miidiyaa irraa shubbisan
Tawaayidoon akkasidha. Dogongoradha. Sirrii miti warri jedhan sun isaan ofii isaaniiyyuu sirrii miti. Isaan kun yeeyyota buttootadha. Yeeyyota sobdoota waan ta'an isaa kanarraa of eeggadha. Gaaffii isaaniirraa yaada isaaniirraatii ni beektuu jedha. Yaada isaanii gaaffii isaaniirraa waa baay'ee beekna waan ta'eedhaaf. Dhuguma namni kiristaana keessa guddatee jiraate waggaa 30-40 taa'ee waa'ee taabotaa hin beekne inni kiristaana jedhee ani amanuu hin danda'u. Waa'ee fannoo hiikkaa fannoo namni hin beekne ani kiristaana jedhee beekuu hin danda'u. Wallaalaan hin jiru jechuu miti. Kan hin baranne hin jiru jechuu miti. Isaan gatta'anii abboolii gaafatanii abbooliirraa baratu. Warri amma callisanii yaadaaf gaaffii garaa kaasan kun isaan rakkoon isaanii waa biraadha amantaa keenya miti. Warra ergama diinaa qabatee gara keenya dhufudha. Nuti immoo diinaaf iddoo hin laannu warra ergama diinaa qabatee holola diinaa qabatee dhufuudhaaf nutis iddoo itti hin laannu kana beekuun barbaachisaadha. Hundumti keessanii akka nu beektaniif akka nu bartanii isinitti himuufanii warreen akkasirraa of eeggadhaa. Baay'ooliin isaanii jiru ammas fannoo hidhatanii piroofaayilii isaaniirra fannoo godhatanii piroofaayilii isaaniirra suura qulqullootaa suura qulqulleetti dibroo maaramii suura abboolii qoobii abboolii kaabbaa abboolii godhatanii warri sooshaal miidiyaa deebi'an kun daldaaltota feesbuukii warra qarshiin kaffalamee fi dantaa addaa beenyaa addaa kaffalamee fi hojjetu waan ta'eedhaaf kunis isin beekneerraa nutis mucaa kana beekneerraa otoo barachuuf ta'e waa baay'ee sitti himneerraa jara murree itti himneerra barsiiseenna isheen garuu dhaga'uu waan hin barbaanneef maatiiwwan waaqayyoo egaa warreen akkasiirraati qulqullichi Maatewos akkuma jedhe gogaa hoolaa uffatanii gogaa hoolaa jechuun wangeeladha. Gogaa hoolaa jechuun masqaliidha. Gogaa hoolaa jechuun kaabbaa yookiin immoo qoobii abboolii masqalii abboolii naxalaa kanadha. Namoonni baay'een amma kanaan dhokatanii yeeyyiin egaa akkuma beekamu gogaa hoolaa uffatanii warra isinitti dhufu yeeyyiin hoolaa qabachuu nyaachuu gaafa barbaaddu hoolaa fakkaattee mataa gadi qabattee eegee ishee dhoksiteetu gara hoolotaa galtee suutattee erga addaan bittinniseeteen booda achi keessa ta'uu qabatteetu nyaatti waan ta'eedhaaf nu diiguudhaaf nu jeequudhaaf nu ceepha'uudhaaf warri dhamaatan mee waa'ee keessan dura beekaati baradhaati waa'ee keessan gadi fageenyaan warri ahizaabotaas warri shakkitootaas waan keessan erga beektanii erga barattaniin booda waa'ee keenya kaasuu dandeessu. Kanaaf durayyuu isinitti meera. Of eeggadhaa isiniin jedheera. Mucaan kun miseensa keenya miti. Garee keenya miti. Kiristaana miti. Ishiin kiristaana waan hin taaneef of eeggadhaa kan jedhu viidiyoo sana waraabeen ture. Namoonni nutti aartanis turtan, nuttis mufattanii turtan. Kunoo goodaanis kunoo fardis kunoo ilaalaa viidiyoo irraati. Kunoo asirraa ilaaluu dandeessu. Sirriitti hubadhaati kan adda baasaati. Viidiyoo yeroo darbe waraabnee fi amma ilaaluun hin danda'ama. Waa malee dhoqqeen ibidda bira hin dhufne. Waa'ee tawaayidoo abbumti fe'e ka'ee tikseerumti waa fe'e ka'ee waan barbaade jechuu fi dubbachuu hin danda'u. Wal kabajuun gaariidha. Wal kabajuun baay'ee bayeessa. Isinis kabajamaa. Warri kabaja namaa salphisuuf xinneessuuf amantaa namaa irratti ceephaatan of eeggachuun isin barbaachisaa. Guddaa galatooma. Nagaan naa ta'a.